Nora. Achuma da. One thing to go at it. What you do, you rush and take the cat of this. Ugara pieni galana tipitore siega ode. Rote? Rote gati Radu sirege. rote. Sirege ni sifirulina la Sini pang boy ramal. Isa yung makasa na ito. Ganna maaltu nama barbaachisa. Wanti qopheeffatan sinis waan beektan irraa koomentii irratti barreessaa. Nuti waan gochaa jirru waan qopheessaa jirru yookaan immoo oolmaan keenya guyyaa irraa maal akka ta'e ilaaltanii jechuudha. Obbo Gammee wajjin. Obbo Gammee garuu ogummaa amma kanaa qabda. Ani garuu waan muka yaabdu natti fakkaattoota. Isgo insobii. Gaagura hiitee beektaare. Damma hiitee beektaa qalliin. Hiitee beektaa? Isti hojiin kee maal ture yeroo intinaa turte? Yeroo baadiyyaa turte maal beektaa? Insobii insuma gaagura hiitee beekamu. Muka yaabdee beektamuun gaa'isanii muka yaabuyyuu waan danda'uun fakkaatu garuu akkasitti qeequllaame. Gaagura achirraa fayyadamtee beektaa jechuun koo gurgurattee beektaa? Haay akkas taanaan homaan jettu. Ani garuu natti fakkaanne jechuun ka hojii tiyyoo namatti agarsiisan malee rakkoo akka. Isa yeroo sanaatu jiraare. Isa yeroo sana hiiteetu jiraayyuuti si ufeere. Damma warri isaa hin gad erganii fi sana anatu eeraa. Barmee qabaate erga biyyarraa baate. Innaa gaayis gibbiin keenya alaan kana fakkaatala argitanii. Kan keenya bilookeetti amiteera. Gibbiin keenya bilookeetti. Akkasuma kanatti gibbiin keenya bilookeetti. Innaa kana fakkaata. Qorqorroo kana immoo ilaala. Karaa suuqii makiinaan nu jalaa gaacha'e jechuudha. Guyyaa tokko bokkaan roobee halkan otoo deemu makiinaan tasharaattatee dhaqee sanatti giccitti je'e. Akkanaan ilkaan irraa buqqisee dhiisee karaa tokko argitu yoo ta'e qorqorroo kana. Kan kanarraa gibbiin keenya kun akkuma argitan bilookeettiya. Suuqiin keenya immoo alarraan argitanii waan itti go'anne qorichaatti tuqaatti siqee isinitti agarsiisa akkuma kana. Gaayis argitanii yeroo ammaa kana suuqiin akkas yoo ta'e malee hattuun dhugaa rabbii rakkoo kunoo karaa qaawwitti kanaatee kan nuti qodaa namatti kenninu. Kunoo akka kanaatti toshamee maal jedhamayyuu kun. Akkasittiin itti bu'ameetu qaawwa kana bichaarra wal argina malee hattuun harka dheerattee anna akkasii biqiltuun gannaa hin lalisamiti leellata waan ta'eef bareedeetu ganaa fireeshii ta'ee biqila. Inni gaafa bobbaasee akkasittiin goggoge kun irraa kukkunnee yeroof nama dabbara garuu biqiltuun qeerraa yeroo ciramu ganni immoo galaa jira waan ta'eefu intinaa ta'a. Hillataa jechuudha deebi'e ilaala akkasitti ciree qe'ee balleessaa jira har'a. Qoraan ganna baasuun gadi baasee gatattaka? Qoraan ganna baasuun gadi baasee gataa. Intinicha baasimee jirra. Isatti qadaadameeru maayinniin. Lafa gati. Dhugaa. Abeet. Akkasitti manni keenya alatti hafe karaa dhugaa rabbii qullaa fakkaatashi. Mukicha irraa jijjiiru hin argamu ture manni jechuudha. Manni hin argamu. Amma garuu baalli isarraa cirame jennaan akkasitti waggaatti akkasuma irraa kukkota jedhee baalicha kana. Mukoota biqiltuu kanaa jechuudha waggaatti akkasuma ta'a jedhan. Ani jecha akkasitti surreeffattee miti qomxaa akka warra gondoritti udduu keessa galee sana isa uffattee soo xoqqeedhaatti natti tola. Akkasitti akka dizaanaa itti hojjettu hin barbaanne kaan. Qomxaa. Maaliif ichi keessa naqa? Hin danda'amaa ree? Lafa namaa irraa.
Naqoosa nan naqa qoshi kukkunnee sirreessina malee akkasitti miti kun qoraanee abal akkamitti qoosa dhugaa rabbii kun qoraanee baalumti isaa tokko shabiin tokko ishee 230 an beektaa laala gaa'is gibbii keenya isa bilokkeetti laalaati warri bukkee keenya ammoo akkasii hundisa laala safarri keenya kana fakkaata la argitanii safarri kana fakkaata gara gadii soo jettan immoo kunoo kana fakkaata jechuudha gara gajjallaa soo jettan kunoo kana fakkaata ugaa rabbii qallaali naman dabbarushi ugaa infokkisee garuu ganna adafee margaa fi amale gaa'isen immoo wayyaa miican jira shi hojii koo akkan tuffannisin maal jechuu kun nuti egaa haaluma argitan kanaanii arraa qe'ee keenya babbareeffachaa oollee jechuudha ganni galee jira waan ta'eef ji'a 9ffaa galuuf har'a guyyaan 26 ji'a 8 guyyaan 26 ture ji'a 9ffaan hin galaasa booda gannaadha biqiltuun hin biqilaa margi lalisa manaamni hin jirame tiiree kanaaf fireeshii ta'a isa kanammoo kukkunnee qoraansa baala waan ta'eef dafee goga suma kanatu bakka kasala qoraan kana dheesinitti immoo akkamittiin akka wadda jechuudha innaa kanammoo cirree ol nan'eetu tullachuuf oolmaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata walumaa galasaatti har'a hojii manatti hojjechuuf mana oolee ture garuu ganamarra ture fixee baay'ee beeku akkasittiin cicciruu qabennaan duraan hojii biraarra hin jiraanis gara isaatti hin deebi'e akkasiniin jedha qimamochi maal isiniin jechuun barbaade beektu namoonni viidiyoo kana gara xumuraatti dhaggeeffattan warri jecha biyya namaa teessanii mana madaamii keessa teessanii haga ta'e tokko jireenya keessa masmara qabsiifattan dhugaa rabbii biyya namaa keessatti hin gubatina galaatii waan qabdan waliin dafaa qanaa jedhaa hojjedhaa dhama'aatii jiruuf jireenya keessan gaggeeffa'a maaliif achi teessanii har'a kanan guute borsanan guutuu jettan lafa kanarra hir'uu malee guutuun hin jiru takka otoo hagam namarraa feeyyuu jechuudha anna walii yoo hojjetan walii yoo lafaan walii yoo deemanidha kan bareedu waan ta'eefu achi teessaniifumaa yeroo keessan ofirratti gubdanii humna keessan eenyummaa keessan of hin dhabina namni akkas taateetu akkas cirqamteetu akkas taatee hojjettee biddeen isin hin jedhe namni tokko namni isin beeku hin jiru jechuudha yaada keessan malee innaa akkas isin hin jedha tun baay'ina haasee natti tola kanarratti garuu viidiyoo gabaasuu barbaade ergachii xumurree booda mana seennee akka kanaanii asteeruma manatti buna danfistee akaayii atarii fi garbuu atarii ashuugii fi garbuu akka kanaatti walitti qopheessitee kunoo buna uguutti teenyee jira bakka hojii isaatti deebi'ee jira kana fakkaata oolumaan keenya guyyaa irraa viidiyoo keenya jaallattanii laayik sheerii gochuutiin yaada sabasaayitii keessan koomentii irraan qusatiin baay'ee